Onkoloolessaa 2 Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Onkoloolessa 2 guyyaa kanatti hangafni Phaaphaasota Anxookiyaa Qulqulluun Saawuroos gara biyya Misiritti yookiin Misiraatti ari'atamee dhufe. Kunis kan ta'e bara mooticha shakkituu Yoostiyaanosittidha. Mootiin kun amantaa Kelqedoonitti kan amanu yoo ta'u, haati manaa isaa garuu amantaa ishee sirrii yookiin qajeeltuutti amanti. Isheenis qulqulluu abbaa Saawuroosin ni jaallatti, ni kabajjis. Mootiin kun dhoksaan abbaa Saawuroosin ajjeesuu barbaada ture. Mootiin kun dhoksaan akka abbaa Saawuroos ajjeesuuf jedhu mootittiin kun yeroo dhageessetti Anxookiyaatti baqatee akka lubbuu isaa oolchatu ergaa itti ergite. Inni garuu baqachuu hin barbaanne. Gara mootittiitti, ulfinni isaaf haa ta'uutii, ani waa'ee gooftaa kootii Iyesuus Kiristoosiif jedhee du'uuf kanan qophaa'edha jedheen. Garuu mootittii fi amantoonni yeroo baay'isanii isa kadhatanitti biyyaa baqate. Amantoonni isa wajjin gara biyya Misiriitti baqatanis hedduun ni jiru. Mootichis yeroo isa barbaadetti hin arganne. Barbaadanii gara isaatti akka fidaniitiif waraana isaas ni erge. Galanni haa ta'uufi maleessaa gooftaan keenya waan isa dhokseetiif isaanuma wajjin osoo deemuu isa arguu hin dandeenye. Bakka tokko isaan wajjin yeroo bulettillee inni osoo isaan arguu loltoonni mootichaa garuu isa hin argani. Isa dhabanis gara manaatti deebi'ani. Biyya Misirii erga gaheen boodas bakka tokko gara bakka biraatti, mana amantaa tokko gara mana amantaa biraatti dhoksaan kan deddeebi'u ta'e. Waaqayyos raajiiwwan gurguddaa harka isaa irratti raawwate. Guyyaa tokko gara kawaalaa Asqeexis deemee bifa moloksee bakka biraa irraa dhufeenis gara mana kiristaanaa abbaa Maqaars seene. Yeroo sanattis lubni ixaanaa fi qurbaana ol baasuu jalqabe. Akka seera isaattis naanna'ee ni aarse. Kitaaba duuka bu'ootaa erga isaaniif wangeela kabajamaas erga dubbisaniin booda harka isaa dhiqate. Maahifeedii yeroo banutti Xaahilii keessaa hibistii qurbaanaa dhabe. Nahees ni boo'e. Kana boodas gara uummataatti garagalee, obboleewwan koo, kunoo hibistiin qurbaanaa Xaahilii keessa waan dhokateef argachuu hin dandeenye. Kunis sababa cubbuu koof haa ta'uu sababa cubbuu keessaniif akka ta'e ani hin beekuu jedhe. Yeroo sanattis ergamaan Waaqayyoo itti mul'ate. Kun kan ta'e sababa cubbuu keetiif yookiin cubbuu uummataatiif osoo hin taane, sababa ati osoo hangafni Phaaphaasota abbaa Saawuroos jiru aarsaa dhiyeessuuf ka'uu keetiin kan ka'edha. Lubichis, yaa gooftaa koo, hangafni Phaaphaasii jiraachuu isaa ani hin beekuu jedheen. Ergamichis gara abbaa Saawuroos jiru itti agarsiise. Lubichis gara abbaa Saawuroos jiru deemee miilla isaatti kufee sagade. Eebbas irraa fudhate. Hangafni Phaaphaasii abbaa Saawuroosis sirna qulqulleessaa jalqabe akka xumuru lubicha ajaje. Isas kabajaan gara mana qulqullummaatti ol galchani. Kana boodas lubichi gara bakka aarsaatti bahuutti hibistii qurbaanichaa Xaahilii keessatti argate. Lubnii fi uummatnis Waaqayyoon galateeffatani.
Erga sirni qurbaanaa raawwateen booda lubnii fi uummatni hunduu hangafa Phaaphaasii Abbaa Saawuroos irraa eebba fudhatan. Achiis bahee gara biyya Sihaa deeme. Gara nama dureessa Waaqayyoon jaallatu maqaan isaa Doortaawos jedhamu bira ta'e. Osoo amantoota barsiisuu, amantaa qajeeltuutti jabeessuu hanga gaafa gurraandhala 14 boqotutti achuma jiraate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqulluu Abbaa Saawuroosiin nu haa fayyisu. Eebbi isaas bara baraan nu wajjin haa jiraatu. Ameen. Guyyaa kanattis yaadannoon Hiriyaaqoosii fi wareegamtuu Taakilaa ni yaadatama. Eebbi isaanii bara baraan nu wajjin haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen. Arjummaan Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamoota Waaqayyoo, eebbaaf ayyaanni duuka bu'ootaa, soogni wareegamtootaa hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen. Ulfina saatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee